will consolidate peace and prosperity in your country. Dr. Abiy Ahmed, we are aware that during the course of your life, you have walked several different paths. You were born into a traditional family of simple means, to a mother who was an Amara Orthodox Christian and to a father who was an Oromo Muslim. Diversity seems to be in your origin. As an adult, you had a long military career, including participation. keessumattuu miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan namoonni kan odeessan Dr. Abiy Ahmed Oromoo miti kan jedhutu deema. Dr. Abiy Ahmed dhugumaan Oromoo miti. Aadaa Oromoo keessatti Oromoon orma barsiifatee moggaafatee Oromoo godha. Malee qaccee ofii nama ofii Oromoon godhu. Ani gaa dhaladhee waggaa 14-15 keessatti waggoottan 29 darbeef maqaa Oromoof dhimma Oromoof waa'ee Oromoof hin qabsaa'aa jira. Amman dhufee muummicha ministeeraa ta'etti guyyaa tokko mamii komii akkasii dhaga'ee hin beeku. OBN jalqabarraan jira Oromoo waan ta'eef isin gaggeesseera isin leenjiseera Oromummaan koo gaaffii ta'ee ka'ee hin beeku. Amma eeganii muummicha ministeeraa ta'e asitti namoonni yaada guguddaa burqisiisuu hin dandeenye. Namoonni siyaasa adeemee injifannoo fiduu danda'u kallattiidhaan bocuu hin dandeenye. Odol akkasii kaasanii akka dubbatan nan dhaga'a. Haa ta'u malee dhaloonni koo dachii Oromiyaa keessa abbaa fi haati koo Oromoodha. Oromoo duwwaa osoo hin taane